lafa bosonaa dhaabbata bosonaa harka jiru qofti hektaara miliyoona 3.6 ol. Kana qabeenya sirriitti hojjechiirre addunyaarraa faayidaa argachuu qabnu sana irraa argachuu dandeenya. Bosonoonni waggoottan 5 darbe dhaabne kun yoo jabaatan immoo lafa qabatan jijjiirama olaanaatti fiduu dandeenya jecha. Turistoota addunyaa fi biyya keessaa hawwachuudhaan gama biraatiin immoo gurgurtaa kaarbanii gaggeessuudhaan gama biraatiin immoo bosona keessatti non timber production gaggeessuudhaan keessattuu lafa bosonaa amma uummanni keenya ba'ee dhaabaa jiru kan ammoo karaa fuulduraatti dargaggoota fi uummata keenya ittaan goomsine akka itti gargaaraman hin taasifna jecha. Sana yoo goone malee bosonni of eeguu hin danda'u. Diinagdeedhaan tikfama. Yoo faayidaa diinagdee akka irraa argatamu yoo taasisne qofadha deebisee of tiksuu kan danda'u. Akkuma Oromoon utuu mortuu hortuu hortii jedhu sana waa'ee moraa dhiisaa. Warra moran Rabbi qalbii isaaniif haa jijjiiru, Rabbi qalbii isaanii haa deebisu jechuudha. Nuyi hojii keenya jechuudha. Karaan injifannoo fidu karaa tokko qofa hojjetanii halkanii guyyaa jijjiirama qabatamaa fidu kabaja kan fidu kana.